Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanarra investmentii ilaalla. Investmentii gaafa jennu maal jechuudha? Okay, investmentii gaafa jennu maallaqa qabnu tokko invest gochuu waan tokko bituu waan tokko irratti lafa kaa'uu jechuudha. Erga maallaqa kanaan waan ta'u sana binnee yookaan erga maallaqa kanaan waan tokko goonee booda maallaqa kanarraa bittiin bu'aa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hojii tokko hojjechuu danda'a jechuudha. Hojii sana hojjechuudhaaf maal godha? Maallaqa bajetti baasa jechuudha. Maallaqni itti baase suni deebii maallaqa bu'aa jechuudha. Inni akkasii namichi sana maal godhe? Invest godhe jennaan jechuudha. Namichicha hojii akkasii namicha hojjetuun immoo maal jenna jechuudha? Investor jennee waamna jechuudha. Investoriin nama maallaqa kana akkasitiin baasee waan kana godha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko jechuudha mana itti siree balbala wantoota garaagaraa tolchan tokko haa banatu haa jennu. Daat mana kana bituudhaaf meeshaalee garaagaraa bituu isa barbaachisaa, wantoota ittiin xawulaa kana soqan wantoota garaagaraa bituu barbaachisaa, kan ittiin muramu isa barbaachisa jechuudha. Daat wantoota kana muruudhaaf maal godha? Maallaqa baasa jechuudha. Kuni maallaqni akkasitiin baasun kun maal godhe jenna? Invest godhe jennaan jechuudha. Investmentii immoo bakkuuwwan kanatti qoonni ilaalla. Isaanis sole proportion, partnership and cooperation itti gargar qoonni ilaalla jechuudha. Sole proportion kan jennu kan namni tokko dhuunfaa armaan hojjetudha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf kan ammas jedhee mana mukaa kanatti jechuudha. Namni tokko ofii isaatii jechuudha dhuunfaa isaatii meeshaalee garaagaraa kana bitee mana kireessee maal godhe daat hojii kana kan jalqabu yoo ta'e isa kanaan sole proportion jennee waamna jechuudha. Bakka hojii kana qofaa isaatti jalqabe dhuunfaa isaatti jalqabe waan ta'eef sole proportion kan jennu akkasiiti jechuudha. Inni kan biraan partnershipidha. Partnership kan jennu ammoo namoonni waliin gaafa hojjetan jechuudha. Partnershipiin maybe nama lama ta'uu danda'a, nama sadii ta'uu danda'a, garuu namoota muraasaanidha jechuudha. Inni kun namoota muraasaa walitti dhufanii fakkeenyaaf akka amma qodaa yookaan immoo meeshaa barbaachisu kana hojii mukaa kanaaf meeshaa barbaachisu gaafa isaa walitti fidan olii isaaniitti invest godhan jechuudha. Akkasiitiin investmentii akkasii partnership investment jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan corporationidha. Corporation kan jennu ammoo investmentii sadarkaa gurguddaa irra ta'udha jechuudha. Jechuun investmentiin kun nama tokko nama lama nama sadii tun taane namoota baay'eedhaan kan qaamolee garaagaraatiin fa boordiitiin kan hoogganamudha jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf maal fudhachuu dandeenya? Baankii fudhachuu dandeenya jechuudha. Baankiin corporationidhaan jechuudha. Kan nama dhuunfaa wayii abbaan isaa kan abaluuti yookaan kan namoota shanan kan namoota ja'an kanaan jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Isa akkasiitiin corporation investment jennaan jechuudha. Inni kan biraan types of investmentidha. Investmentiin kun immoo gosoota akkamiitu jiru kan jedhu laalla jechuudha. Gosoonni akkamii kan investmentiin garaagaraa kan jiran keessaa tokko stock. Stockiin gosoota investmentii keessaa isa tokkodha jechuudha. Stockii jechuun maal jechuudha? Stockii gaafa jennu fakkeenyaaf kaampaaniin tokko haa jiraatu. Okay, kaampaaniin kuni maal godha jechuudha? Kaampaaniin kun maal gaafata? Maallaqa gara kaampaanii kanaatti kaffala. Kaampaaniin kun kaampaanii hojii wayii hojjetudha jechuudha. Kaampaaniin hojii wayii hojjetu kuni maallaqa itti kaffalla jechuudha kaampaanii kanatti. Maallaqa fakkeenyaaf birrii 100 haa jennu. Birrii 100 namni tokko yeroo kaffalee jedhu gara maallaqa kanaatti gara kaampaanii kanaatti jechuudha. Maal godha? Kaampaaniin kuni namicha kanaaf sheerii kennaaf jechuudha. Yookiin immoo gatii maallaqa isaa irraa amma akkuma bu'aa maallaqa isaatiin iyyuu deebisee namicha kanaaf kenna jechuudha. Kanaafiyyuu namtichi kaampaanii kanaaf akkasiin birrii kana kaffale maal ta'e jenna jechuudha. Kaampaanii kana akka waan irraa bitateetti jechuudha. Fakkeenyaaf namoota 5 yoo ta'ani kaampaanii kana keessaa abbaa dhuunfaa yookaan abbaa qabeenyaa kaampaanii kanaati jechuudha namichi kun. Kaampaanii kana bitateera jechuudha irraa. Kan isaa dhuunfaa isaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu irraa bitateera jechuudha. Kana sababa godheef sababa bitateef as keessatti stookii keessa jechuun akka vootiitu jira. Namichi kun waan kaampaaniin kun hojjetu irratti filannoo gochuu danda'a jechuudha. Bakka namichi kun filannoo waan wanti tokko godhamuuf yoo jedhe jechuudha. Akkas godhamuuf jedhee murtiin tokko dhufa. Murtii kana irratti filannoo gaggeessuu danda'a jechuudha. Inta murtiin kun tole jedhee waan tokko jechuu danda'a. Yoo barbaade immoo mormuu danda'a jechuudha. Akkasiitiin voot gochuu danda'a namichi kun. Namicha kana maal jennaani? Nama akkasiitiin kaampaanii kana shareholder jennaan jechuudha. Inni bitate kana isa bite kanaan sheerii bitatee jennee waamna. Sheerii bitatee jennee sheer godhate waan ta'eedhaaf jechuudha. Inni irratti qooddate inni hirmaate waan ta'eef jechuudha. Namichi kun immoo maal jedhama jechuudha? Sheerii kan qabate jechuudha. Kan sheerii kana bitatedha jechuudha. Kanaafiyyuu sheer holder jennee waamna jechuudha. Namicha akkasitiin bitate kanaan jechuudha. Sheer holderiin kun akkuma jennee maal gochuu danda'a? Voot gochuu mirga filachuu danda'uu qabaata jechuudha. Laat murtii tokko murteessuudhaaf akka barbaadetti namichi kun filachuu danda'a jechuudha. Amma sheerii isaatiin jechuudha. Inni kan biraan dividendiidha. Dividendiin bu'aa argatan sana bifa walqixa ta'een yeroo itti qooddatan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaampaaniin kun hojii hojjeta jechuudha. Erga hojii hojjeteeti
bu'aa sana namoota shantu kaampaanii kana dhaabe birrii 100 walitti fidanii birrii 500 ni jennu. Daat birrii 500 kaampaanii kana erga dhaabanii booda kaampaaniin kun bu'aa wayii argata jechuudha. Bu'aa kana gaafa argatan bifa walqixa ta'een iyyuu maal godha jechuudha. Bu'aa kana namoota shanii kanaaf kaampaaniin kun qooda jechuudha. Ishi yommuu namoonni kuni kanneen namoonni 4 100 kennanii keessaa namni tokko immoo jechuudha 200 kan kennu yoo ta'e jechuudha. Namni tokko jara keessaa 200 kan kennu yoo ta'e namni kuni divaayidandii yookaan gatiin argatu kan jara kanaatti hojii walqixa miti jechuudha. Kanaafiyyuu divaayidandiidha yeroo jennu yeroo amma maallaqaa jarri argatantu walqixa jechuutu hin taane amma jarri ishee godhatan akkaataa maallaqa kennan sanaatiin wanti jarri argatan walqixaa jechuudha. Akkaataa maallaqa kennan sanaatiin iyyuu maal argatu jechuudha wanta walqixa ta'e argatu jechuudha. Bu'aa walqixa ta'e bifa maallaqa kennaniitiin argatu jechuudha. Inni kan biraa stookii keessatti kan laallu liquidationidha. Liquidation jechuun maal jechuudha? Liquidation gaafa jennu kaampaanii kana namoota shantu dhaabee jenna. Namoota shan ta'anii birrii 100 walitti fidan jechuudha. Birrii 100 walitti erga fidanii booda kaampaaniin kun qabeenyi inni qabu meeqadha? Birrii 500 jechuudha. Birrii 500 qabaa jechuudha kaampaaniin kuni. Birrii 500 kanarratti amma hojii hojjechuu ijaa barbaadeef sirriitti kaampaaniin kun maallaqa liqeeffatee jennee haa fudhannu. Maallaqni liqeeffatee immoo 500 jennee haa fudhannu. Maallaqa kan biraa isa ofii qabu sana malee 500 kan biraatti liqeeffata jechuudha. Yeroo kana walitti maallaqa meeqa ta'aaf jechuudha? Birrii miliyoona 1 ta'a jechuudha. Birrii miliyoona 1 qaba jechuudha kaampaaniin kun. Birrii miliyoona 1 hojii hojjeta jechuudha. Erga kaampaaniin kun birrii miliyoona 1 qabaateeti liquidation gaafa jennu namni tokko kaampaanii kana keessaa ba'uu barbaada jechuudha. Gaafa kaampaanii kana keessaa ba'uu barbaadu gatiin namicha sanaa maal godhama jechuudha. Jalqaba liqiin kaampaanii kanarra jiru hin baafama jechuudha. Kana jechuun 500 irraa jedhamti 500 gaafa maal kaampaanii irraa baafamu kan kaampaanii kana owneriin yookaan kaampaanii kun wanti inni qabu meeqa hafti jechuudha. Birrii 500 hafti jechuudha. Birrii 500 kanaaftu kaampaaniin kun jechuudha qoodee gargar qoodee nama keessaa ba'uu barbaade kanaaf mirga kennuuti jechuudha. Namni keessaa ba'uu barbaade kuni birrii isaa kana bifa kanaan keessaa fudhatee yeroo itti ba'u jechuudha. Fakkeenyaaf piroofitii wayii irra jiraachuu danda'a. Gaafa piroofitiin fa'iin jiraatu piroofitii sanaa wajjin fakkeenyaaf piroofitii wajjin 600 fa'i galee jiru. Piroofitii kanaa wajjin bifa walqixa ta'een nama tokko qoodanii maallaqa isaa kennanii fi keessaa gaafa inni itti ba'udha jechuudha liquidation. Bifa kanaan gaafa inni ta'u liquidation jennee waamna jechuudha. Okay, inni kan biraa gosa investmentii nuyi maallaqa keenya invest goonu keessaa tokko boondiidha. Boondii jechuun maal jechuudha? Boondii jechuun kaampaaniin tokko hojii hojjechuu barbaadee jiru. Waan tokko hojjechuu gaafa barbaade jedhu waan birrii guddaa tokko hojjechuu barbaade maallaqni isa irraa hanqata jechuudha. Gaafa qarshiin kun isa hanqatu maal godha jechuudha? Boondii qopheessa jechuudha. Boondii jechuun waraqaadhuma wayii qopheessa jechuudha bakka. Waraqaa kana erga qopheessee booda maal godha? Waraqaa kana namootatti gurgurata jechuudha. Bifa kamiin gurgura jechuudha? Bifa waggoota dheeraa booda erga hojii kana hojjetee waraqaa kana deebisuutiin jechuudha. Kanaafuu namtichi kun boondii kana bitateera. Yookaan immoo kaampaaniin kun akka inni hojii kana hojjetuuf keessatti hirmaatee jechuudha. Ragaan maal jechuudha? Waraqattii inni fudhate kana. Boondii jechuun waraqattii kanadha jechuudha. Waraqaa kana qabatee namichi kun gaafa booddee kaampaaniin kun hojii isaa hojjetee bu'aa barbaade sanarra gahee jiru birriin sun deebifamee kaffalama jechuudha. Akkamittiin deebifamee kaffalama? With some interest wajjin jechuudha. Dhalaa wajjin yookaan immoo dhalaa wajjin deebifamee kaffalamaaf jechuudha. Inni kun boondii jechuun isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma hidha guddicha isa kan Abbaayii jechuudha. Hidha guddicha Abbaayii irratti amma boondii qopheessa jechuudha. Eenyutu qopheessa? Mootummaan boondii qopheessa jechuudha. Mootummaan suni maal godhaa? Boondii qopheessee namootarraa amma hidha Abbaayitii fi boondii bitadhaa jedha. Kana booda namni maal godha jechuudha? Boondii kana bitata jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko har'a maal godhaa? Boondii birrii 5,000 bitata jechuudha. Birrii 5,000 bitata jechuun waraqaa kana bitata jechuudha namni kun. Waraqaa kana birrii 5,000 erga bitatee booda gaafa hidhaan Abbaayii xumuramee jedhu jechuudha. Erga inni xumuramee booda namicha kanaaf maaltu kaffalama jechuudha? Fakkeenyaaf birrii 7,000 kaffalamaa jennu jechuudha. Birrii 7,000 kana akka kaffalamuuf namichi kun maal qabaachuu qaba? Waraqaa kana qabaachuu qaba jechuudha. Boondii kana qabaachuu qaba jechuudha. Okay. Isa kanatti iyyuu boondii jedhama jechuudha.
As jalatti characteristics of bondii ilaalla yookaan amaloota boondiin qabu. Ishi boondiin immoo amaloota akkamii qaba jechuu dandeenya. Boondiin tokko face value qaba. Amala boondii keessaa tokko face value. Face value gaafa jennu maal jechuudha? Face value gaafa jennu laala asitti namichi kun birrii 5,000 boondii bitatee jenna. Erga birrii 5,000 bitatee booda birrii meeqatu kaffalameef birrii 7,000tu kaffalameef jechuudha. Birriin 7,000 namicha kanaa kaffalame kanaanii maal jennee waamna? Face value jechuun isa kanadha jechuudha. Inni kan biraani coupon rates. Coupon rate jechuun immoo reetii ittiin 7,000 kana ga'e laala callisee dhuma 7,000 kana ga'uu danda'a miti jechuudha. Maallaqni kun calluma hidhee asii ka'e 7,000 ga'u. Reetii wayitiin fakkeenyaaf parsantaashan kanaatiin kaffalamuu danda'a. Parsantaashan kanaan kan kaffalamuuf yoo ta'e jechuudha. Parsantaashaniin kaffalamaa deema yoo ta'e isa kanaan maal jenna jechuudha? Coupon rate jennee waamna jechuudha. Reetiin coupon jedhamu kuni kan maalii qofaadha? Kan boondiiti jechuudha. Boondiidhaa fi coupon rate jennee waamna jechuudha. Inni kan biraani coupon dateedha. Coupon date kan jennu ammoo guyyoota namtichi yookaan immoo abbaan maallaqa kana fuudhe abbaan boondii kana qopheesse fakkeenyaaf kan boondii hidhaa abbaa kan qopheesse jedha mootummaadha jechuudha. Issuer jenna amma dubbii keenya irratti issueridha mootummaan yookaan namni boondii sana qopheessu issuer jennee waamna. Issuer ilaala. Kanaan issuer jennee waamna. Issueridha jechuudha mootummaan. Mootummaan kuni yookaan issueriin kuni maal godhaa? Parsantaadhaan iyyuu kaffalaa jenneera. Parsantaadhaan kaffaluudhaaf maaltu fudhata? Yerootti fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf amma waggaa tokko turuu danda'a. Waggaa tokko kan waggaa 3 waggaa 5 turuu danda'a jenna. Waggaa 5 turuu danda'a jenne waggaa 5 tokko amma meeqa tura? Amma 5 tura jechuudha. Maallaqni kun 5,000 kaatee 7,000 galuudhaaf waggaa meeqatti fudhata jechuudha? Waggoota tokko kaasee amma 5 gidduu waggaa 5tti fudhata jechuudha. Waggoota 5 kun amma maallaqni kun 5,000 irraa kaatee 7,000 itti seentu kuni coupon dates jennee waamna jechuudha. Inni kan biraani maturity dateedha. Maturity date kan jennu ammoo guyyaatti maallaqni 7,000 kun deebifamee kaffalamudha jechuudha. Gaafa sana maturity date jennee waamna jechuudha. Amma ga'ee guyyaan isaa gaafa waggaa 5ffaa isaa gaafa xumuramee jedhu namtichi abbaa boondii isaa fudhatee gaafa dhaqu namichaa fi birriin 7,000 isaa kennamaaf jechuudha. Sida 5,000 kaffalee amma 7,000 deebifamee kennamaaf. Guyyaan inni itti kaffalamu sun maturity dateedha jechuudha. Inni kan biraani issue price. Issue price jechuun immoo maal jechuudha? Namicha gatii inni jalqaba kaffale isa 5,000 kana baqa gabaabaadhumatti. Birrii 5,000 jalqaba kaffale miti. Birriin 5,000 namichi jalqaba kaffalee ittiin birrii 7,000 argate kuni maalidha jechuudha? Issue priceidha jechuudha. Gatii isa jalqabaati jechuudha. Issue pricein kuni arraabnugaa kanneen viidiyoo kanaaf ilaaltan like godhaa. Chaanalii kanaaf kanneen haaraa taatan immoo subscribe godhaatii maatii ta'a. Bye.